Welcome back to CK Masterclass. This is a part 2 history grade 12 masterclass. Today we are continuing the part 2 by Afaan Oromoo Afaan Saba Guddaa. Kun history kutaa 12 bifa e-learning itiin kan isinii dhiyaatu masterclass dha. Partii lammaffaadha walitti deebinee jirra. Partii keenya kaarraatiin immoo the principal long distance caravan routes kan jedhu ilaalaa jechuudha. Asirraa kan itti fufnaa jechuudha. Karaawwan gurguddaa yookaan isa gurguddaa long daldala karaa dheeraa keessatti beekaman kan karaavan jechuun gamtaadhaan kan itti yaa'an jechuudha. Gamtaadhaan daldaltoonni yeroo yaa'an karaa gamtaa namoota hedduudhaan bakka takkaa kan yaa'an jechuudha. The first one is Bonga or kafa. Inni jalqabaa karaa kafaa kan jedhamu. As keessatti immoo Jimma saqqaan ni jira. Jimma irraa haga Sakka, ana sakka bakka jamtu, I think that kasi. And Asendabo ra baso Gondar ni jira, Gondar ramu matamma ra Sudan. Bifa kanaan karaan Bonga ra ke yookaan meeshaan danga Bonga ra oomishamuudhaan meeshaan Bongatti oomishamtu yookaan meeshaan Bonga ra bitamuudhaan haga biyyoota alaa biyya akka Sudan, biyyoota Itoophiyaa kan ta'in bifa kanaan karaa kana fayyadamuudhaan baati jechuudha. Inni biin immoo inni kunis Gondar Adawaa Massawa maal jenne bakka lamatti godhama. Inni kun immoo karumti kun bakka lamatti godhama. Tokko Gondar Adawaa, tokko immoo Gondar irraa Matammaa Suudaan. Massawa irraa karaa biyyoota akka Awurooppaa keessallee biyyoota akka Xaaliyaanii fa'aa, biyyoota Empire Pershiyaa fa'aa, biyyoota baha giddu galeessaa ta'an kana karaa kanneetti warqii adda addaa fa'aa ergaa turanii jechuudha. Inni lammaffaan immoo bongumarraa ka'a. Bongaa jechuun kun naannoo kafaa bakka amma kafaa jedhamtu kana magaalaa guddoon naannoo sanii bongaa jedhamti. Bongarraa Jimmarraa Sakkarraa Asandaaborraa Hawusaa jechuun bakka naannoo ammaan tana I think naannoo Affaar keessatti argamti. Achirraa immoo Taajurraa yookaan Abboo buufata doonii karaa Jibuutiitiin karaa North Easterniitiin kan biyyaa bahu jechuudha yookaan karaa biyya alaa kan deemu. Inni sadaffaan immoo Bongarraa Jimmarraa Sooddoorraa Ankobarraa Harar irraa Zeila irraa Barbaraadhaan karaa Soomaaliyaatiin karaa Easterniitiin biyyaa kan bahu jechuudha. So asirraa wanni hubannu buufanni daldalaa Itoophiyaa doonii kan long distance trade duraanii suni hundisaa initial pointiin jalqaba naannoo kafa akka ta'e south western Ethiopia akka ta'e understand ni goona jechuudha. Well, fakkiin kun ammoo kunis fakkiin kanuma ibsa. Kunis gadi fageenya ilaaluu yoo barbaadan kitaaba Baharuu Zawudee barreesse barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee ture inni hayyuu seenaatiin nama seenaa Itoophiyaa barreessuu keessatti gahee qaba ture. So isarra ilaaluu dandeessanii isiniin jedha. Inni biraa immoo trade items and slave trade. Meeshaa daldalaatii fi meeshaalee maal daldalli long distance trade kun meeshaalee akkam akkamii daldalaa fi daldala garbaa Itoophiyaa keessatti maal haala kamiin ilaalla kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Throughout the 19th century, the major trading items including ivory, civet, gold, wax, animal skin and slave. Jaarraa 19ffaa keessa meeshaaleen daldalaa kanneen jennu ilkaan arbaa civet cat jechuun booyyee osoo hin taane civet cat jechuun maali moorree kanneen wantoota akka shittoo fa'aa tolchuuf kan fayyadamtu moorree kan beekta yoo ta'e ani afaan Oromootiin naannoo loqoda keessatti moorree jedhamti. Wantoota maasaa keessatti yeroo biqiltoonni adda addaa jiran waan akka dhadhaa wayii mukkeen adda addaatti rigatee waan deemu tokko bineensa akkasii by the way moorreedha. Gold wax gold jechuun immoo warqiidha. Wax fi akkasuma animal skin gogaa bineensota adda addaa kan akka leencaa kanneen akka qeerransaa uffata adda addaa irraa tolchuuf akkasuma daldalli garballeen as keessatti ni argamaa jiru. In the last quarter of 19th century, dhuma jaarraa 19ffaa kan jechuun bara
75 olitti jechuudha. Last quarter jechuun by the way quarter jechuun afur jechuudha. Jaarraa tokko bakka afuritti yeroo adda baasne 25 ta'a. So last quarter jechuun bara 1975 ol jechuudha. Coffee also becomes a main important commodity for export. Yeroo kana bunni meeshaalee alatti ergaman keessaa isa guddaa the main important fi baay'ee barbaachisaa karaa biyyoota alatti ergamu sharafa alaa Itoophiyaaf argamsiisu isa ijoo ture jechuudha. Ethiopian goods were natural products which were obtained mainly from the southwestern Ethiopia. Meeshaaleen Itoophiyaa keessatti oomishaman irra hedduun isaanii meeshaalee uumamaa yoo ta'an meeshaaleen Itoophiyaan karaa biyyoota alatti ergitu qabeenya uumamaa yoo taatu kunis kan inni argamu kaaba kibba dhiyaa Itoophiyaa bakka Kafaa fi Bongaa naannoo kanneen jedhamtu jalatti kan jiran naannoo sanii akkas achi kan dhufu akka ta'e seenaan kitaabni keenya barree lafa kaa'ee jira jechuudha. Even today ammalleedha jechuudha. Ammasi most Ethiopian commodity for export are natural agricultural products. Ammallee meeshaalee Itoophiyaan karaa biyyoota alatti ergitu meeshaalee qonnaa kan uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka avukaadoo, kanneen akka warqii, kanneen akka loon sangoota loonii fi kanneen kana fakkaatan Itoophiyaan alatti ergiti malee meeshaalee finished product Itoophiyaan karaa biyyoota alatti ergitu hin jiru jechuudha. And then slave becomes a major Ethiopian export item since the ancient times. Akkasuma yeroo durirraa kaasee akkasuma daldalli garbaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan ekspoortii karaa nama ekspoortii waan godhamu keessaa isa ijoo ture jechuudha. The major Ethiopian exporters isa hedduu haalan kan ergamaa ture isa jechuudha. Slave from Ethiopia were exported both to the Sudan and Arabia. Daldalli garbaa Itoophiyaadhaa ekspoortii ta'u karaa Suudaanillee ni ekspoortii ta'a akkasuma karaa Arabiyaatiin karaa biyyoota Arabaallee ekspoortii ta'a ture. Well known slave auction market were Ujube in Gojam, Abdurrasul near Aliyu Amba. Magaalawwan beekamoon slave itti gurguramaa turan keessaa Ujube kan jedhamtu Gojam keessatti argamtu fi Abdurrasul magaalaa Abdurrasul jedhamtu kan Aliyu Amba. Shawaa ammaa naannoo Amaaraa yookaan naannoo Amaaraa taate Northern Itoophiyaatti kan argamtu naannoo Oromiyaas ta'uu danda'a bakka amma ishiin argamu hin beeku. Na Abdurrasul magaalaa jedhamtu kan Aliyyuu Ambaa naannoo Aliyyuu Ambaatti argamtu. Magaalota kana lamaan itti daldaltoonni garbaa kan namaa hedduun gurguramaa turan jechuudha. In addition to kanatti dabalee coffee gradually come to assure the considerable importance, particularly after railport in 12th century made possible to transporting the item in relatively large quantities. Keessattuu ammoo dhawaatan jalqaba Itoophiyaa keessatti yeroo durii Itoophiyaa meeshaa ekspoortii Itoophiyaan gootu keessaa kan akka daldala garbaa namaa hin jiru ture jechuudha. Garuu dhawaatan wantoota meeshaalee Itoophiyaan ekspoortii godhamu keessaa haalan guddataa dhufe jechuudha. Keessattuu ammoo erga daandiin baaburaa Itoo Jibuutiin ijaaramee booda jaarraa 20ffaa keessa erga meeshaalee hedduu yeroo takkatti baaburaan karaa alatti ergamuun eegalee as yeroo jalqabaatiif considerable godhamu eegalee yeroo jalqabaatiif xiyyeeffannaa itti kennamu eegalee jechuudha. Well, as far as the merchants were considered, although there were also some Christian merchants, the majority were Muslim traders from northern Ethiopia is known as Jabarti. Akkasuma haguma yookaan daldaltoonni jabaataa deeme yookaan daldalli jabaataa yeroo dhufu daldalli muraasni daldala kiristaanaa ta'urra irra hedduun isaanii immoo daldaltoota musliimaa kan northern Itoophiyaa yoo ta'an isaan kun daldaltoonni musliimaa kunis maal jedhamuun beekaman it is known as jabarti jedhamuun beekaman jechuudha. Maybe qormaata dhufuu dandeessa jechuudha. Daldaltoonni muslim merchant traderiin maal jedhamani jabartii maqaa masoo jabartii jedhamuun beekaman jechuudha. Kunis fakkeenyaaf amma Manchester United maal jedhamuun beekaman the Devils jedhamuun akkuma beekaman Chelsea ammoo the Blues jedhamuun akkuma beekaman sanii
daldaltoonni musliimallee maqaa masoo jaabartii jedhamuun beekaman jechuudha. Well, these merchants traveled in large caravans, selecting one of them their head, Nigedras, in term which is later transformed into Nigardras. Daldaltoonni musliimaa kuni karaa dheeraa imalanii yeroo imalan namoota kana keessaa nama tokko filachuudhaan Nigedras jechuudhaan nam tokko ni filatan jechuudha. Kunis boodarra karaa Nigardras jechuudhaan maqaa Nigardras jechuun maal jechuudha? The head of what? The head of merchants or the head of caravan merchants jechuudha dandeenya jechuudha. Daldaltoota karaa dheeraa san namni hoogganee akka nama goota ta'e akka qabeenya isaanii kana shiftaan adda addaa irraan saamne namni eegaa ture isa kana jechuudha. Eventually dhawaatan the Afkala were the dominant Muslim merchant in southwestern Ethiopia come to dominating the local trade of the Kibbe regions. Dhawaatani daldaltoonni Afkala jaaman isaanis daldaltoota musliimaa kan kibba dhihaa Itoophiyaatti argaman kun yookaan kibba dhihaa Itoophiyaa jiraatan daldala naannoo Kibbe regionii yookaan local regionii san dominate gochuu eegalan. Isaanis Afkala jaaman. Jaabartii jechuun Muslim merchants that the northern Ethiopia. Daldaltoota musliimaa karaa kaabaa jaabartii jaaman daldaltoonni musliimaa karaa kibba dhihaa jiran ammoo Afkala jaaman jechuudha. Kunis daldala naannoo kan Kibbe regionii naannoo Kibbe sanitti ta'u dominate gochuu eegalanii jechuudha. Well, the Jabarti had the dominant role in the long distance trade of the 19th century until they began to face competition from Afkala. Daldaltoonni musliimaa jaabartii jaaman kun daldala yeroo dheeraa san keessatti daldala yookaan jaarraa 19ffaa keessa daldala yeroo hedduu daldaltoota musliimaa warri kaabaa sun yeroo dheeraadhaaf jaarraa 19ffaa keessa long distance trade warreen hedduminaan to'atanii turan jechuudha. Haga Afkalarraa daldaltoota karaa kibba dhihaa Itoophiyaarraa wal dorgommiin daldalaa isaan mudatetti yeroo dheeraadhaaf isaanii jechuudha. Jaabartiin haalan daldalaa long distance trade keessatti shoora olaanaa qaba ture jechuudha. The Afkala had many connections along all the caravan routes from which they collected the important trade community. Isaan southwestern Ethiopia Muslim merchant jennu kun Afkalan kuni karaawwan daandii daldalaa Itoophiyaa keessatti argamu hunda bakka meeshaan daldalaa irraa walitti qabamu hunda nama qaba ture jechuudha yookaan connectionii qaba ture jechuudha yookaan wal qunnamtii qaban turan jechuudha. They had also better protections from the local peoples. Akkasuma ummata naannoo sanirraa ummata hawaasa naannoorraa eegumsa jabaa qaban turan jechuudha. And they could easily and safely travel between the marketplace in northern and the Kibbe regions. Salphumatti akkasuma haal daandii nagaatiin meeshaa isaanii osoo nam tokko isaan hin saamne magaalawwan karaa kaabatii fi akkasuma magaalawwan naannoo Kibbe regionii jiran salphaadhumatti meeshaa isaanii geejjibsiifatan turan jechuudha. Also ta'us jechuudha the Jabarti still maintained their monopoly by the middle of 19th centuries. Most of the caravan trade between the southern and the northern Ethiopian conducted by the Afkala. Daldala karaa kaabatii fi karaa kibbaa jidduu jiru ammallee gidduwala jaarraa 19ffaa kana jechuudha. Afkalaan yookaan daldaltoonni kibba musliimaa kan kibba dhihaa Itoophiyaa hojjetanillee jechuudha. Ammallee yeroo dheeraaf daldala kana to'atanii waan harka turaniif ammallee aangoon isaanii yookaan aangoon isaan daldala irratti qaban ammas haaluma jiru itti fufaa deeme jechuudha. Gidduwala jaarraa 19ffaa irrallee monopooliin isaanii kun haalumaan itti fufa jechuudha. And then itti fufee ture jechuudha gidduwala jaarraa 19ffaa sana. Inni bira trade as a factor for the people interactions. Trade as a factor for people's interaction. Daldalli akkamitti
walitti dhufeenya hawaasummaatiif sababni akkamitti daldalli sababa ta'uu danda'a kan jedhu ni ilaalla jechuudha. The revivals of long distance trade in 19th century had significant effect on the political development in the Gibe regions. Daldalli karaa dheeraa deebi'uun daandii dheeraa dalaguun jaarraa 19ffaa keessa deebi'uun dhiibbaawwan yookaan bu'aawwan gurguddaa hagana hin jaamne sirna guddina siyaasaa Gibee riijinii keessatti naannoo Gibee mootiiwwan shanan Gibee keessatti argamsiisuu danda'ee jira jechuudha. It was through the agency of the Muslim merchants that Islam was introduced in the Gibee regions in the first half of the 19th century. Sana keessa Muslimni yookaan sababa daldaltoota Musliimaa kanaan Islaamni karaa naannoo Gibee shanan Gibee mootiiwwan shanan Gibee Jimma Abbaa Jifaarii fi Gomaa Ummaa fi Limuu kan jennu karaa naannoo kanaa Islaamni jalqaba jaarraa 19ffaa jechuun jalqaba jaarraa 19ffaa seenuu danda'ee jira jechuudha. Introductions in the spread of Islam helped Oromo chief to establishing monarchies and legitimize their powers by neglecting the Gadar systems and the Oromo practice, which were against the hereditary rules or monarchy. Islaamni seenuun kun amantiin Islaamaa naannoo Gibee naannoo Oromiyaa adda addaa bakka adda addaa seenuun kun hooggantoota Oromoo hooggantoonni yookaan warreen sirna Oromoo yookaan Oromoon chiefs abbootiin warroonni Oromoo hoogganaa turan sun mootummaa monarkii mootummaa dhiigan darbuu fi aangoo isaanii legitimize yookaan aangoo seerawaa akka biyyoonni warreen kaabaa uummata Oromoo dura hordofaa turan san akka uummanni kun hordofu yookaan sirna gadaa isaa irraanfachuudhaan dhaalmayaan aangoon akka dabartu gahee taphatee jira jechuudha. Sirni gadaa kan inni jedhu namni dhaalmayaanii miti. Adeemsi gadaa Oromoo seera pirinsipilii sirna dimokiraatawaa addunyaati. Namni tokko dhaalmayaan aangoo walitti dabarsaa hin jedhu. Walitti dabarsaa hin jedhu maal jaa sirni gadaa namni tokko gahumsa inni qabuun akkaataa isteejii yookaan sadarkaa gadooma hunda isteejii tokkorraa kaasee haga sirna abbaa gadaa waggaa 41 haga waggaa 8 jechuun naannoo waggaa 49 yookaan waggaa 41tti haga gahutti namni tokko sirna gadaa bulchuu hin danda'u. Isteejiiwwan kana hunda keessa darbee gosaa fi sanyummaa kamiin osoo hin taane dandeettii inni gonfachuu qabuun barumsa isaatiin yoo milkaa'e dandeettii kan qabu yoo ta'e abbaa gadaa ta'uu danda'a jechuudha. Well, Islam helped the ruler of southwestern Ethiopia to strengthen the state apparatus, reinforcing their authority and facilitating the growth of trade. Amantiin Islaamaa babal'achuun kun hooggantoota Gibee riijinii kan southwestern Ethiopia jiran san akka malatti akka istiraatiijii mootummaan tokko if guddisutti itti isaan gargaaraa ture jechuudha. San booda aangoo isaanii akka jabeessu reinforce their authority aangoo isaanii akka jabeessee hooggansa irra turu isaa gargaaree jira. Akkasuma the facilitating the trade growth guddinni daldalaa long distance trading kun fi daldalli naannoo hawaasa gidduutti gaggeeffamu kan local trade kan jennu sun akka guddatuuf mijeessee jira jechuudha. Islaamummaan dhufuun haala kana south western Ethiopia rulers gargaaruu danda'ee jira jechuudha. The long distance trade created a strong link between the people of northern Ethiopia and the southwestern Ethiopia. Daldalli karaa dheeraa kuni long distance trading kuni hariiroo jabaa yookaan ummata kaabatii fi ummata Itoophiyaa karaa kaabaa jiranii fi ummata kibba dhiyaa Itoophiyaa jiran haala jabaa ta'een wal quunnamsiisuu danda'ee jira jechuudha. Merchant from the northern daldaltoonni karaa kaabarraa dhufan began to intermingle with the people from the southwestern Ethiopia. Ummata kibba dhiyaa Itoophiyaatiin southwestern Itoophiyaa jiran kanaa wajjin hariiroo uumuurra kutee yeroo itti wal fuudhuudhaan wal keessa faca'uudhaan aadaa isaanii jabeessuu yeroo itti fufan turan jechuudha. Wal fuudhuu eegaluun isaanii kun the interaction akkamitti daldalli tokko
akkamitti daldalli walitti makamiinsa uummata Itoophiyaa karaa kaabatii fi karaa kibba dhihaa Itoophiyaa akkasuma baha fi baha giddu galeessaa walitti dhufeenya hawaasummaa Itoophiyaa akkamitti cimsuu danda'e kan jedhu bifa kanaan. There was also the exchange of idea and culture. Long distance trading kana qofa sababa ta'uu osoo hin ta'in kan karaa biraa immoo waljijjiirraa yaadatii fi waljijjiirraa aadaatii fi akkasuma waljijjiirraa amantaatiif even sababa guddaan long distance trade jennee yoo ibsinu soba nun taasisu jechuudha. Well, lesson 2 3.1 the power rivalry and the consolidating the central government 1855 to 91 sirri kan jedhu paartii sadaffaadhaan kan ilaalluta turtiin hojii gootaniif galatoomaan isin jedha isin jaaladha isin kabaja chaanala keenya YouTube keenya CK Master Class Instagram Facebook Twitter all in one place hundaa'u bakka takkatti argachuudhaaf subscribe godhaan isin jedha an CK Master Class dha nagaan naaf turan isin jedha.